Hey, akkam jirtu hordoftotaaf jaallatamtoota maatii HD bakka jirtanitti nagaan koo isin qaqqabu jecha. Egaa har'as odeeffannoo biraatiin walitti deebinee jirra. Egaa odeeffannoo keenya har'aa keessatti kan nuun isinii qabannee dhufnee jirru waa'ee galaana gaaromsaati. Egaa viidiyoo kana laayikii gochuun warreen chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun maatii chaanaalii kanaa ta'a jecha. Koomentii irratti immoo yaada qabdan nuuf barreessuu hin dagatinaa. Galatooma. Artistii Galaanaa Gaaromsaan artistii baay'ee kabajamaaf jaallatamaadha. Akkuma beekamu artistii qabsaa'aa saba isaaf kan dubbatu ta'ee hiriyaa Hacaaluu Hundeessaa ta'uun isaas ni beekama. Galaanaan sirba isaa hedduu baasuudhaan uummata biratti baay'ee kan jaallatamee fi dhageettii guddaa kan argatee turedha. Egaa sirba isaa illee YouTube irratti gadhiifamee ture. Raayyaa Stuudiyoo waliin kan haqame yommuu ta'u, innis abdii kutachuu dhiisuudhaan qabsoo isaa karaa aartiin itti fufee jira. Galaanaan yeroo dhiyoo asitti biyya adda addaa irra deemuun konsertii adda addaa qopheessaa turee jira. Isaan keessaa Minisootaa, Poolaand, Siyaatil irra deemuun uummata Oromoo achitti argaman kakaasuun isaa ni beekama. Akkuma beekamu gaa uummanni achi jirus harka bal'isee fudhatee ni jira. Mee xiqqoo ishee ilaallee walitti haa deebinu. Barbaacha kee ba'een dichoon anna'e sabboontuu giddaa ayyaana kottuu wajjin sirba yaana. Sabboona giddaa ayyaana kottuu wajjin sirba yaana. Barbaacha kee ba'een dichoon anna'e sabboontuu giddaa ayyaana kottuu wajjin sirba yaana. Sabboona giddaa ayyaana kottuu wajjin sirba yaana. Egaa akkuma argitan simannaa ajaa'ibaatiin simachuun wajjin bashannanaa turanii jiru. Egaa artistiin kun uummata Oromoo buqqaaniif illee gargaarsa adda addaa gochuun ni beekama. Artistoota ciccimoo bira deemuunis jajjabeessee ni ture. Egaa yeroo dhiyoo asittis Galaanaa Gaaromsaa irra balaan konkolaataa geera jechuun Facebook irratti haasa'amaa turee jira. Galaanaan yeroo baay'ee dhiibbaan baay'ee isa irra ga'aa kan ture yoo ta'u, waa'ee Hacaaluu Hundeessaa illee gaddi guddaan itti dhaga'amee ture. Innis gaafa Adawaa mana Hacaaluu Hundeessaa deemuun kennaa seenaa qabu waan haadha warraa Hacaaluuf kennee ture. Innis sirba isaa wal agarra jedhu irratti illee waan keessaa jiru dubbatee ture. Ammas jecha ajaa'ibaa tokko kan mootummaa raasu dubbatee jira. Innis akkas jedha. Hacaaluu Hundeessaa kan ajjeese qaama mootummaa kanaadha. Guma Hacaaluu Hundeessaas baasuu qabna jechuun miidiyaa hawaasaa irratti osoo hin sodaatiin dubbatee jira. Affeerraa karaa mootummaa ta'eefis didduun qabsoo isaa itti fufee jira. Egaa hordoftoota keenya viidiyoon keenya har'aa kana fakkaataa jechi Galaanaa Gaaromsaan dubbates akkuma dhageessanidha hordoftoota keenya. Egaa hordoftoota keenya viidiyoon keenya har'aa kana fakkaataa akkasiin itti gammadan abdii guddaan qaba. Chaanaalii kana subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana like gochuu hin dagatinaa. Koomentii irrattis yaada qabdan nuuf ka'aa isiniin jedha. Hamma viidiyoo biraa wal agarrutti nagaan nuuf tura.